Yaayii akkam jirtu nagaa jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo dhalaaf dhiirri xiqqaaf guddaan akkam nagaa nuuf jirtu akkas jechaarraa mana yaalaa hospitaala guddaa dhaqnee nama gaafachuudhaaf nama akkam jabaa uummata Oromoodhaaf hamilee ta'aa ture. Humnaan ta'e waan hundaan uummata Oromoo cinaa dhaabbataa bira gizee rakkootitti ajaa'amtuutitti har'aa fayyaan qabdee laaffatee seera irra ciisee nama gargaaru dhabee akkasitti haala gara ciisaa jira. Meeqa walumaan laalla isin walumaan gaafachuu. أول تاكل Isaan kun